Maashaallah tabaarakallaa egaa hordoftoota kiyyaa baa'oon hedduutu akkanatti tolee fi hedduutu akka bakka bareeda ta'e bal'aa ta'e kan gadi nama ga'u jechuudha. Shaarbiif baa'oon walirratti babbareeda fidee dhufeen ture achumaan tiktok irra ture maaliif hordoftoota kiyyatti hin agarsiisne jedhee achuma osoo hin bahin viidiyoo godhu lennatti toleetii miti achumarraa osoo hin bahin isinitti agarsiisa jedheeti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu akkam nagaa waltanii hordoftoota kiyya jaalatamuuf kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni isaa namni keessan dalagaa fi an akkam isin jecha kallattii maan gara viidiyootti isin dabarsaa baa'oonii kana namoonni barbaadan halluu asirraa laallatu dandeettanii halluu sadii qofa osoo gara viidiyoo hin deemin namoonni meeshaa na biraa qabdan viidiyoo nama hadha agarsiisa jedheentu jira nama boru dheengaddas jedheentu jira gara diqqunatti hin mijanne dhiifama akkasitti na hubadhaa rakkoon hin jiru viidiyoo gadi isinii dhiisa isiniin jedhee warra jirtan asiin na hubadhaa isiniin jedha inshaallah gadi isinii dhiisa fuultakkee meeshaa gizee gadi guuranii viidiyoo godhan fuultakkee kana lama sadii guyyaa tokko viidiyoo godhee egas booda viidiyoo suutaan gadhiisa jechuudha meeshaa gadi guuruun kiyyoon oolle akkasitti na hubadhaa maashaallah halluu babbareeda kana ilaalaa namoonni kennaa diriyaa kana nama baay'eetu dura alarraa natti ergee ture warri tiiktookii duubaa itti dalagurraa jechuudha asitti hin jiru ture ammaan tana kunoo na biratti ni argama jechuudha firee sadii jira ka jalqaba uffadhisan halluu kana maashaallah babbareedanii waaw sinin ja'a kun akkuma argaa jirtan kana halluu sadaffaa isa kana ani bunni kana jaaladhe kan mul'uudhaa jiru kana ani uumama kiyyarratti uffata bunni gurraacha magaala jechuun bunni fi magaalli tokko maa silvarii yookaan irsaas kalarii hedduun jaaladha. Tunis ni bareeddi jechuudha maashaallah hedduu bareeddi tunillee isa kana jaaladheen sadiin keessaa hedduu bareeda namoota jajjaba yookaan hawwata keenya ta'anii hawwata keenya qaama qaban yookaan dheerina qabaniif hedduu bareedaadha. Maaliif hedduu bal'ina qaba jechuudha. Shaarbilleen guddaa kajalallee guddaadha. Baa'oon yoo beektan baa'ooniin isa gurguddaa jechuudha. Isa sanii darbannoo kanarra gadi isteepii tokko gadi qannasu darbannoon ni jira kun immoo baa'oon jechuudha. Diizaayinii isallee addaa gizee dhufu akkanuma dhufa maashaallah tabaarakallaan kanatti jaaladhe. Hedduu jaaladhe jechuudha magaalaa kanatti agartanii duuba uffata jijjiiru kan akkas isin jaa hordoftoota kiyya warri na biraa ordarii godhataa jirtan hundi keessanuu galatoomaa ulfaadhaa naaf jiraadhaa isin jaaladhaa isin kabajaa jaalalli isin naaf qabdan wallaahi laazim baay'ee takkanatti tolaa hedduu takkan isin jaaladha rabbi isin haa jaalatu shiita warri ajajjataa jirtan shiita babbareedaa isin bitaa kaadha agarsiise kana boru argachuu dhabuu danda'a wanni isin beekuu qabdan. Wanta gabayarra jiru yookaan wanta ufii kiyyaa fida waan ta'eef ufii kiyyaa gizee fiduu kababboree halluu tana hedduu jaaladhe ufii kiyyaa filannoo waan kamirrattu maashaallah wallaahi filannoo hedduu takka bakka ni filadha jechuudha meeshaas ta'e uffatas kanaafuu maal jechuu barbaadeeti kaam fakkeenyaaf hadha isinitti agarsiisu kana boru gizee isinii fiduu deemu kabiraatti dhufa bareedee kasan daran bareeduu dhufuu danda'a. Kanaafuu gizee waanuma jirurraa faashina jirurraa isinii na biratti argattan jechuudha hordoftoota kiyyaa. Ani bakka isa fidurraa filadhee tokkoffaa akka ta'ee fi babbareeda akka ta'e akka barbaadetti filadheetiin kan fidu. Kanaafuu yoo kun dhume gizee birallee gizee fidu akkasuma bareeda filadhee fida jechuu barbaadeeti. Namoonni shiita barbaadan gara keessaatiin koottaa lakkoofsi kiyya asirra isinii kaayaa yoo barbaadan afaanilleen duwwaa 9 duwwaa 1 21 duwwaa 6 73 yoo jettan karaa iimootiin dubbistanii yookaan waasaappii teelegiraamii jechuudha. Shiita maatii keessaniifis gatiin isaa hedduu takka rakkaasaa. Egaa gatiin shiita tokko qarshii 450 isinitti himee jira tanaan dura kashaarbii hojii yoo barbaadan 1500 hijaaba hojii yoo barbaadan immootu hijaaba hojiinis ni jira jechuudha. Hijaaba hojiin qarshii 1200 hijaaba jechuun noormaalii shamarraniif ka ta'u jechuudha. Shiitaaf hijaabni wal taraa kumallee ni jira. Akkasii yoo shamarraniif yoo leddi xiqqoof barbaadan shamarran jechuun ni beektanii mire qarshii 1000 ni jira shiitaa fi hijaabni jechuudha. Kanaafuu shaarbiin wal taraa 1500 sun shaarbii babal'aa kan hin gadda gadhiise inni kuni namaaf kennuu barbaadan maashaallah laala harkoon isaa guutuu ta'uu dhiqqishuma hafe jechuudha bal'ina qaba. Egaa bifa suuraatiin illee haga takka suuraan galgala ta'ullee kaasee gadhiisutti jira kun asitti maaliif namni baay'een gizee barbaadan asumarraa footoo kaastanii natti ergitanii halluu sadii kanaan qofaan jira baay'inaan hin jiru halluu sadiin uffadhee isinitti agarsiisan illee akka isin laaltanii irraa filattanii fi jechuudha namni barbaadde yoo jiraattan darbannoon hin jira kun baa'ooniidha darbannoo tanaan duraa sanis namoonni barbaadan karaa keessaatiin dubbisaa isin jaa hordoftoota yaa darbannoo babbareedaatu jira maatii keessaniif haadha keessaniifis yoo barbaadan darbannoowwan babbareedaa kun garuu itti guddatu danda'a kun jechuudha baa'ooniidha kun nama qaama qabuu fi nama dhedheeraaf ta'a.
akkana isin ijaarratutti kiyaasumaan immoo firaasha kana baay'ee na bira ture isallee viidiyoo xiqqoo godhee ture gizee geeggessuuf jechuudha. Nama bira kaa'atuu fi maamilli tiyyatuuni diizaayinii kana kiyyarraa akka kiyyaan hojjetu manaan qaba jechuudha. Irsaas kalarii adiidhaan gaafa geeggessuuf sana gata viidiyoo waraabiyaa haala kanaan hidhee geeggesseefi jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana tiraasii firee sadiin olitti hidhee fi firee 10 ture tokko adduma jira. Kunoo haala kanaan qopheesseefi jechuudha. Hordoftoota kiyyaa sufraa fi tiraas darqiidha kunniin uumarra guduunfuu fi haguma tana viidiyoo waraaba jedheeti jechuudha. Akkuma argaa jirtan kanatti kunoo tiraas darqii immoo beebii tiraas irraa baasuu hin barbaanne yoo kolbaan ittiin galchin ziipin irra tabalaashaa jechuudha. Kanaaf isii akkanuma feestaala keessa naquu yaadee osoo irraan baasin kaawwan immoo irraa baasaa firaasha haala sanii 3 olirra kennee jirra. Tiraasiiwwan immootu firee sadiin guduunfee jira jechuudha. Hordoftoota kiyyaa kunoo akkuma argitan kanatti sufraa qaba. Maashaallah namoonni firaasha barbaadan ajjechuu dandeettanii diizaayinii barbaadan natti ergitan jechuudha. Sufraa wajjin sufraa nyaataatiif kabunaa wajjin yoo barbaadan teebilee jidduu sana wajjillee ajjechuu dandeettan jechuudha. Garuu wanni isinitti immoo firaasha 4 5 6 warri jettan majaliisa kaaree 6 osoo ajajattanii bareedaadha isin jaa maaliif hojjettan carqiin kun addatti hojii firaasha gizee bittan yoo bitu fakkeenyaaf carqii kan addatti hojjechiisaa deebi'ee mootu tiraasiin addatti bitama beebii tiraasiin addatti bitamti digaafiin addatti bitamti saniin booda hisaabni waluma jala dhufa jechuudha. Yoo majaliisa ta'e garuu hisaabuma tokko keessa oola jechuudha. Hordoftoonni kun hundi majaliisni digaafillee hin qaba beebii tiraasillee hin qaba waan ta'eef namoonni firaasha 3 ol bitattan osoo majaliisa kaaree 6 bitattanii bareedaadha jechuudha. Kanallee isin bitta kaanillee isin dalagsiise anaaf tokkuma. Garuu akka nama tokkotti akka yaada nama tokko isin kennutti namoonni firaashii baay'ee jettan wajiin isinitti baastanillee akkasuma firaasha 4 5 bitte uffanni isaa ka firaasha 5f ta'u ka tiraasii baay'inaatiif ta'u ka digaafiif ta'u ka beebii tiraasiif ta'u irreegame sanuma jechuudha. Kanaafuu firaasha 3 fi haga 3 rakkoo qabu jiddu galeessa sanii oloo bitattan 4 5 6 warri jettan fa'a. Majaliisa kaaree 6 osoo ajajattanii akka yaada kiyyaatti bareeda. Kunoo beebii tiraasii 5 as keessa kaa'ee jira. Akkasumatti feestaalaan uffata kaanillee feestaala keessa kaa'ee jira jechuudha. Hordoftoota kiyyaa haala kanaan geggeesseefi jira. Gizee itti fe'ummoo isaan keessummeessaa ture jechuudha. Malee natti hin tolle. Bakka kanatti maashaallah kunoo uffata kanallee hedduun jaaladhe. Kanallee anumatu dalagsiisee sufraa nyaataatiif kabuna qaba. Akkasumas digaafii qaba. Beebii tiraasii qaba. Kunoo haala kanaan hedduu bareeda. Kanaaf diizaayinii barbaadan natti ergaa isin jaa namoonni firaasha barbaadan hijaabatanillee na biratti ni argattanii hijaaba baay'ee babbareeda taate takkiin lallaaftuudha. Qarshii 600 isin takka jechuudha. Akkasumas meeshaa ho'i kanan baay'ee keessan natti ergitan anama gadhiisa jalqaba dhugaadha. Meeshaan kanneen halluu kana hundaanuu ni jira. Adiin jira, magariisaan jira, mixmixaa kalarii kanallee ni jira. Saanummaan isaa maashaallah baay'ee takka jajjabina qaba jechuudha. Hordoftoota kiyya kanaaf na biratti ni argattanii sahanii qofa osoo hin taane sahanii 12 sahanii roga arfee firee 6 sahanii salaaxaa qaba zirgii qaba tirii qaba jechuudha. Irsaawwanni kun immoo tirii hin qabu mixmixaa kalariin kun egaa akkan isin jaa hundumaafuu meeshaalee namoonni barbaadan warri bitamee akka maatii bira isiniif geeffamu yookaan isiniif maatiin dhufee fuudhuu danda'u yoo qabaattan kara keessaatti na dubbisa. Namoonni firaasha barbadanis akkuma duri isiniin jedhe firaasha 4 5 olorri barbaadan majaliisa ajajadhaa isiniin jaa. Hordoftoota kiyya lakkii yoo jettan ani rakkoo hin qabu isiniif dalagsiisa kan dalagsiise jechuudha. Kunillee maashaallah hundi isaatu babbareedaadha. Akka majaliisaatiin garaagarummaa hin qabu jechuudha. Abbaatii nasiirii 10 malee majaliisuma akkan isin jedha. Uffanni kunniinis firee 3 halluu 3 inni jira na bira kaarisiin kun jechuudha. Egaa akkan isin jaa hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya kaarraa kana fakkaata ture akka isinitti tolu abdiin qaba. Viidiyoo biraatiin inshaallah walitti deebina. Wanti an suuraa itti isinii dabalee fi namoonni keessan diizaayinii ni filachiisi jettan asirraa laalladhaa footoo kaasaa gara keessaatiin natti ergaa jechuudha. Wallahi diqqoo takka biizii ta'e jechuun hojii kiyyaanii dabalatee viidiyoo waraabuu dabalatee meeshaa ordarii godhee fiduun dabalatee diqqoo biizii ta'e gaafii keessan bakka takka isinii deebisaa jira jechuudha. Fidaan isaanii kanallee dabalatanii argitan namoonni maatii keessaniif jigii yoo jiru sagantaa yoo jiru hin barbaanne jettan jechuudha. Hordoftoota kiyya waan asirra gadhiise hundaa gara keessaatiin na dubbisaa na biratti ni argattanii laayikii sheer gochuu hin dagatinaa yoo isinitti tole yaada keessanillee naa barreessaa. Warri hagammaa obsaan na dhageeffattan galatooma ulfaadhaa isin jaaladhaa isin kabaja. Namoonni meeshaa na biraa qabdan inshaallah viidiyoo gad isinii dhiisa diqqoo naa obsaa isin jaa.
Egaa halkan gaarii keessa naa bulaa isin ja'a hundi keessanuu lakkoofsa sirra isin godhe isin jedhee ture kunoo gara dhumaatirra isin godhee jira lakkoofsa kanaan gara keessaatti ni dubbisa meeshaan kun kunoo kana qaba haala kanaan jechuudha halkan gaarii keessa naa bulaa baay'ee baay'ee.